والميسر والأنصاب والأزلام قمار يجون سكان رجس من عمل الشيطان تالي والجيم ويتو يسافو دم والجيم قرآن رب العالمين رياض جد الربط شيخ رياض بشي أبو معاذ جدني هدية سي إرجو هندن دان كرابان كيتين هدية نا إرجو هندن دي تكرابان كيتين مش ويتا أصلين كمارة تبتر في هدية إساكن نون هدية جدم لما وانا تندقو قرطان تجيرا فكينا كمارة جنشو والقبسي سنة أما جيمين يوتا إلي nama jaalatu baay'ee qabu nama deeggartoota baay'ee qabu yoo wallaalu ta'e malee wanni wal qabsiisan hin jiru amma qumaarii birrii anillee birrii 100 baasee keebek birrii 100 baasee Sheekh Ahmaditti kennee yoo taphanne qumaarii jedhama isuma akkanumaan tasaa'illee manumaa kiyya banadhee isinillee mana kiyya banattanii walitti dhufnee osoo waa takkaan kenninillee namni waan muku kenna fi أنا برا مخماري بس أديت وجرا كبرا برا بدي بيو جراته چلتے ہو جیتا میں دسوان تو کو باسین باسنی موڑ وکنے بائی نے مجرو مرتل سروان کھیل اچھا بھی کماری تھا ون نکون کماری فانی ہم انگلش فانی جرما تمام موادين تبعت أصلي غافين كبريدا غافي أكنا ديسون كبريدا كماري يوجي نوم كمارين karabai edan dufa karabai edan dem jottonin kumari da karambullan kumari mitiya chundan den karabai edan dufa biha bai edan dema jottonin bilasha tabatan kumari mitiya jari bara marab shay ne koya jedani shay ne akati jedani oda sheka wajina so ina abu ya Sheikh Jibril يا جبريل قافت كويا يا جبريل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أبويا أنا دي سامع كاتو دبتني كويا يا جبريل قافت قافت كويا يا أحمد قافي ميتي أبويا يا أما قافي ويتونجر ميدي لا قافي قافت كويا أبويا يا دبي ساجرني بر شرا ولي كنا نمل تقوى دبتو بليس أنا اللي يا فدا أبويا قافي الرجل وانت فكين يا فما جيم جتوني يا جبريل جيمي وني جنا مكوني أنا في أصلي فكين يا فما واوي كابسيفني تسينا نما لمان أنا في إني درقمي وهي ومتفكين لمان قفان والدرقمني تسينا يرو تسينا كنا كيستي واوي لفكايا نيوان كان مويا لنتفرد يوان كان مو يتمتنا كني تجي أميو قرتي قسي مهري سندبلي كاسورة تاه نعم كم يجرم قماري يجرم إنه قماري يجرم أما كنو إني نما بلا ولين تبتاجرا نما بلا كولين تبتكنا نما بلا كولين تبتكنا حملة أنجتور حملة أن نما كان الأولو داف هريون إساء دكي كنا طيب هريون إساء كن يو كنا نيفي أكامي جيمي جرميتنين وامم تماريا جري أن أصلا نما كنو في الجنة جري لمان تبتاجرا ثم تبتاجرا نما كنو في بانوان جري لمان تبتاجر مال تبتاجر والفتاجر روف بين مكانه أما كنا الرول فتاجر رمله يدو جرى كنا ديسا أستاذ كنا ديسا وان جرى لماني كوفا نايما كنا ديسا وان جرى لبي كوفا وان جري دلقا جرتو كوفا نايما أوكي أما ما كان نافي أنا جايمي تبغى تقول جري لمان أم كل الرواف كتاجر بر ولا الرواف كتاجر كل كنا الرواف كتاجر أبو يا نيجي سنة قليل على سنين كل اللي كنا الرواف كتاجر سن اللي كنا الرواف كتاجر فكين يا فما إنه بومبولينو ممالك تبعتن كنا إنجرامتي بري لفكايان ني
Bombolino sani yoo mooyate birrii kana hin fudhata fakkeenyaaf asliin. Hin fudhata asliin. Suni haram fakkeenyaaf. Kuni ka'amma kunoo namni lama waliin taphatu tapha waliin taphataa jiran tapha waliin taphatan kana irratti qarqaaraa jiran akka mooyamneef. Asli shari'aa dhufanii galchii ani karaa wanna irra jiraanii ennu. Akka mooyamneef kennaafi jiran qooyaame qooyaa. Fidaa sheekkotii hin gaafanna ulamaa eega dubbii kana nu arrabsina nu rabbi isin dhiifanna warri nu arrabsitan. Wallahi rabbii samaawataa fi dachii uume isin dhiifanna wallahi wabillahi. Abu Yahya amma dubbii keessaan bayna amma dubbii keessaan bayna amma Abu Yahya barmuda sabaasin wanni barbasiidha. Mana asli keessatti dubbiin kun qulqullaa'ee yoo lafa gahe malee akkanuma waliigalle kanarra waliigalla shee Abu Yahya kanarra dubbii amma isin jettan kanarra waliigalla khalaas. akkas fida Achi biran tarruuyyuu achi biran tarru yoo shayni dubbiin kun dubbii sahiha itti fufaanuun jedhe itti fufna yookaan irraa dhaabannaa ganu kana daliilan godhatina fidaatiniin amma na dhagaya shartii tokko isinii seena jira kenna amantii warra amantii biraa qabaayyuu qabu amansiisaa ooltan ana tokkocha amansiisuni akka waan Oromoo gimmaashi tokko tektaakiriyyuu amansiiftaniiti halkan guutuu namni dhufee asli maarree laaluu fedhe akkasuma laaluu fedhe naan jedhaa bula isinii galee geemii taphata bula halkan guutuu anamma yoo akkuma wal kamru jettan kana amma sheerriyaan talee fenne jettanii lolaa jirtan miti wal asadu ina yaa ayyuha alladhiina aamanu namni leenca kenne alqadaa yookiin leenca namaa kennu wabillahi tiktokii kiyya garee yookiin namni beekati kanna yookiin amma iyya keessa duratti wallahi jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو النصارى جزاكم ورحمة الله وبركاته. أنا فرقان جرو أصلي سكنتاوي رجران نساتي لين كابو أبو يحيى شيخ جبريل شيخ أحمد كيبيك كم جرت النجاة؟ الحمد لله نجاة جرت كم نجاة سنك يا ما مالت دابتي رجرنا مالت جرات بسم الله الرحمن الرحيم. ما لين جاكني سنكر كاني سبوسي لين جاكني لين تيو أصلا كبيرنا كي يكنو دي سيو كبيرنا ما مالتو قلشري akkaataa amantiitti shayni namni sheekaa kennu haraamaa jira. kennaa beekaaf namni sheekaa maalii kennu hin ta'u? marreef jedhe maaltu isaan galche? Abu Yahya angabaabsee waa tokko itti qofa dubbadhee maa kennitan hin jenne dhugaa mirga qabanii kennuun kun ija shari'aatiin akkami daqiiqaa lama qaba ija shari'aatiin akkami yoo jenne malee abeena kee maa kennitan jedha أول فتوى أستاذك أول فتوى لكن نندرت نمرت استبتش نندرت ونمرت واوي الدنجا فتش التبيين تدور سعادة شريعة التلة أتو نموني فيديو قديس عن كفر أنا قديس اللي أمامت على كل حال ودوقا فتنيتي نمنكن أكن مانكي وأنا مانكن مثلا رب جزاء سعادة بو أصلين غافا شيني كينا شي مصاب قرانا رفان بسم الله جاي دغه من سانيتي لنجا كنف لنجا كنا كنو ديفيسال سربرايز يغودوف سغانتا فايدا من كبنك جولتي اكسما انافس متى يوم كله تبتكون يرو لما يغويا لما كيس لنجا صديقه بترفته سغانتا مادار ارانو كنتي من كان بكم معروفا فكافئوه توكوتش ديبيا غما جيميتي تبني كله ساكن تبني سين تبتكون قالين إساء قالي يا ربي أكيلا في سوى أرقمنيف خيري تكرر والتي تبت متيونتون اسم من تنو أنا مالي أنا اسمي مالي في رما جدوك النجرو حمم بيك نموني وما أرقي هاسوكون اللي وايه كماري تيف جيمين والمان كيس حرام سقب جيمين ما نسونتاني والمان كيس حرام سقب وان لما نسهرام ستوقفا كدان نسهرام سكدان دور كار شريعة الإسلام الرتي رجا واضحان المسألة خد يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام نركبا نابرمتنا نادربتنا ناكرنا نموسيسا كون كدادا ينبكو لما فا
إسراف كتاتي الرت ولي قراني دان قدربني هرتي ولدبو هاتو ومكمو دان قلفاران كيسا كل مان جيمي حرامت تفيدا جيمي نكا جيمون ما تتأمو أصل من تكتوكين كون جيمي وني رفوف تابتابي وانجرا متوكو تجرا وان تابتابين بايتو سنين عمرين تكتوكي كنا قدتا أمس أددا جيمي تبتنين نمني هاروف نهدون نماسين فولو رسا أولكا يو أولكا شركان تن نما كفلت مستر رسا كان ملي كماري رسا كيس سنجرو برين غما غمنا ولي حتى دين تنا فيديو شين كي نشانو أرورا بنتكا نمني دنيا يوم أتشيستين مراتا جرات نغادا سنو أكا جيمي تتي جيمو ما بسولتاني أكا كدا الرجرو كان جيمي كيست يوركون كجرو تاتي وان بدين نان الرمريان نتات تاتي متأيون أنا تكفى فركية فونكية لما فا ويا لما كيس لين تسدي أنا قفا كنت مشاكلنا ملما ولين كتيارو سنتيتم تابا يصير لي تابا قبدي يصير لي أنبيو كليس سجنتا بنتة سجنتا رجل تارجع يو سيني لالو تابا تاجرت كذا وين لينجر تتكما من بنتة اللي سنتي تيتين بيت متأيو أمو مسجد أفولما الرالي تكافتين بين تولتا إسلام الرالي قبض لينجد دولة ما هو تكرجار جنة مجتي مليون تكوكنت ركعتا بالي إرت مجتي جماشة مليون أكنت متأيو أك إسلاماتي تيوان قدا قبض يو جيمين حرامة تيجي أك ترامة تيل لالله كن وانغنا ولله لطا كان أنغمت شريعة زنا اندلن نما جلاوا هتنجر أسمت تدابا قباب ساتوما أنا فيس جتني جولين توان اللي ميرا كيس سجلتني نماني اللي وانجرينا نمني كوانس كجبا كنا كيس ديمني عد فتوى كنا كيس ديمارو اللي بفكنا أني متفتوى أني اللي ويا أري كنا أني متل لكاتا التوابر سيفن اللي بفكنا جباب سيتي نانو جيمي كجرو جيمي جرا كهراما ونفدا وانتنا لمان كان أنا لت جيمي الراكبر بعد متابتاب بيجا نسمله كنا ميتي أصلا والنمان شركات تيك توك هنا وميرو هنقومتنا مجلا يونا مرات اللي قبفتي عمري أرجتا سريف جزء برسيفنون ونما ولد تلقني جدود أنتيني والنار ركيني كاني برسيسار توكو يروح الدم يجولي كيبك اللي هتو أصل اللي هتو نموت برو اللي نما هدون جل جرو هذا أوارا جيفتو في وكان بتفسير برسيسار وهذا جيفتو فتشين الترجان كجمال لين نجا كنجلا لين نجا يو أندا أواجري بنيت إنجر نما دي بلا مدف أصلي جل نما كوما لا مدف كان مالي ونبراهيم جرو جباب سنيتم جزاكم الله خيرا يوم جيمي فتوى جيمي دا وفمرت تكبر يسندواتن مال جنان جيمين أكا جيمي تتشتفني أني بشي أحمد ولي ترجعني وتين مشايخ غوردا محمود حسان دكتور محمود حسان ولي ترجتني قرآن جما ناچقسا ولي انتبتا ولن غافت اللي أكنا تكوت تلي الرت يوم قبسيسين يو الرت كجيلين إنه يسافر بدأ شبرا كوتو مقبول فكاين نص أكنا تكوتت يو هنكرتين يو كتاتي هما وجاران كرد إيسان جيمينا كجيمي تت كماري كيس وانقل شتون قبض لأنه وسيلة جمانا ولي ركب سيسن تكون قبض نمني دو في أبان فده كنو في دندا كنو نبو دندا سن جيمي تبتاني من نمان كنو نمن تكامنا كن نمنا يحيى منا شيخ أحمد يورو في أصلين هند كن نوان كبو كنين برلف نولي من إسان رت يورو في نفتسا وما كمين الرهاجراتو كنين برلف أكبدي تكوت يمو يو wanni kun duumni isaa wantoota lamaan kanan qaba wantoota kana haa dhogginu kamiin akka kadhaa akka kitaatii hamaa jiru kana akka geemititti uguritti geessa tuwaan sakanni jennee laallu malee akka ammaa tana arraba marraa fuunee darbinuu miti ajra'ukum ilal fatwa ajra'ukum ilal naar nama fatwaatti fi guwaazamni isatti fi guyyaa qiyaamaa kanuma fakkaata jazaakumullahu khairan أبو جيمين حرام يعني دي أنا فكرت شيء جبريل كي يدي فما هيا أبو يحيى يدي فما قدام شيء أحمد يدي فما قدام آج نصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تولي إن شاء الله أستاذ شيخ أستاذ رياض شيخ رياض
Riyad. وي يا استاذي لما دبين دمت ابويا يا ما بعد سنه دي خلاص بودا سندك زبود دغانا بر isinitti himan dhageettanii miree afaan wanni wallaala nun darbee fatwaa godhuuf hin jirtu amma wallaala nundi dhufee namarratti nama ustaazota irratti sheekolee irratti wallaala nundi viidiyoo banatee namarratti wanna godhuuf hin jirtu fatwaa godhanii tole Sheikh Ahmed Taro indaga Akkam nagaa jirtanii? nagaa nasri wallahi alhamdulillah jara Nasriye. ayye arin dubbanelle aga ma asli shayni araara fidanii duraanuu shari'aan lamallee waan tokkorra wal dhabdan gara qur'aanaaf hadiisatti deebi'aa jetti dubbiin shayni jedhan waahee waan kanaa gara rabbiitiif rasuulat deebisa jechuun reefillee Abuu Yahyaan jecha kana jennaanan walii galla jedheen murtii isaa gara shari'aatti gara ulamaatti deebifnechuu itti walin dhabnunu lakki ana murteessee biraa ka'an jennu mumkin ana galtaan yoo an galtaana ta'e dhiifama isaan gaafadha isaan illee kullu banii aadama khattaa namni dogongorren jiru banii aadam ta'e yoo dogongoran irraa deebi'an anis yoo dogongore irraa deebi'aa dubbii gara ulamaatti siisinaa walii gallaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. waalaikum salaam warahmatullahi Sheekota ijoollee sheeka arrabsitu irraa dhoorgaa mana seettan hundatti sheeka kan xiqqeesse irraa. Nam tokko sheeka arrabsuun hin ta'u. Hin ta'u haraama. Arrabsuulleen danda'us arrabsuulleen qabu. Jalqaba dubbii kiyyaa kanaan seeniyan. Amma beektani Sheeyni amma waa meeqa inni godhan. rabbiin namaa dhiisa. Haraama shari'aa rabbiin namaa dhiisa. Zulmii haga abbaan namaa dhiisutti. Zulmii Rabbi namaa dhiisu kan dhibbarraa dhibba itti walii galla kana. Nam tokko nama arrabsuun sheeka yaamee nasihaa godhu keessattuu ala arrabni nama biraa lashiidha foon ulamaa ammoo badaadha summi abadan kana keessa hin jirru abadan. kanama biraallee ta'u kan ulamaa'ii haalaan ulfaataa mee irrumaa dhaabadhaatii waan kan namni ulamaa waan godhu hunda laallateetiin godha. Dogongorus isaaf rabbi isaatti walitti quba qabaa kanaafuu waan dalaydan waan namarratti haasoytan waan namarratti dubbatan kana anee nurratti dubbataa irraa laalaa haasa'uun deemuu durra Assalaamu alaikum warahmatullahi. kanaafuu isin mee xiqqoo namni keenya ajanda mallee barbaaddanii ajandama uumaan olina ummati xiqqoo mara guddiftanii ajanda uumaan olinaati ummati xiqqeessa. bareeda bakka bu'aa miti warri sheekota hundi keessan nu deebi'a Ayye no osomorri sheekota jiran dubbadhaa qoy asli hin buusin qoy Abuu Yahyaa illee naa turani. Lala bishee qotaa jiru antara isaa dhaadhiin bu'aa rakkoo qabu. Yeroo tokko qoy osoo namni tokko illee hin bu'inaa yeroo tokko carraa naa kenna. Dhiifama ole isinumarra waan jedhu jedha. Annugaa dubbatuuf kaleessa galgala ajandaa sana agarree haata guyyaa irratti argee laayivii seenuufillee namni jennaan mallee mana hin jiru. Waan takkitti garuu yeroo tokko beeytanii namni kenna kun dhugaa walitti himuu dhabuun akka namni wal tuffatullee akka namni walirra deemullee akka namni wal xiqqeessullee godhaa beeytanii. Jalqaba irratti rabbiin nama adaba dhabee uffata keessatti maraatee adaba mulqatee deemu nun godhin sababni illee namni kenna dur namni Oromoo keessattuu shabaabni Oromoo sheeka yoo waa gaafatan ija keessa yoo ollaalaatuun gaafatan yoo gaafatanu yoo waayyuu gaafatu barbaadan sheekuma fedhe yoo haa ta'u yoo waayyuu gaafatan ol jedhanii ija keessan gaafatan gad jedhanii mataan lafa laalaa ustaaza sheeka kenna waan akkanaati jedhanii gaafatan. Namni amma ammoo hayaa mulqatee suuraa sheekaa laxxafee suuraa nama gurguddaa ulumaa'ii laxxafee akkuma fedhetti waan fedhe irraa haasaya. Kun ammoo guddisa baduu namaa akhlaaqa baduu namaa abbaan uf wallaalee anatu sheekarra beeka jechuu laalamee ilaala rabbiin nu haasatti rubeetanii dhugaa dubbatuuf yoo namni waa dubbate namni karaa ofii fedhetti nama fe'a garuu akhlaaqni namaa kun daangaa darbee jaahilli beeka ta'ee sheeka wanta gootu kun anatu sirra beekaa anatu sirra jabaadha anatu sirra beekumsa qaba kanuma jecha bar sheekni maa giiftii kenna jechuun sheeka kana dura anatu beekaa beekumsa anatu isa caalaa jechuun osoo shayni sheeka keekee rakkoo hin qabu garuu hoo shabaabni kenna
ijoolleen keenya dargaggeeyyiin keenya akhlaaqa baduu fi xiqqaachuudhaan gaa darbu mallattoolee akkanaa kana agarra. Namni osoo waayyuu ifa isaa hin taane gaafii nama gaafata malee sadarkaa suuraa namaa maxxansu sadarkaa suuraa namaa maxxansanii waan fedhan jedhu ibin seera miidiyaa kanatti illee nama kennatu miidiyaa faaratee miidiyaatu nama keenyaa faaratee hin beeku malee seera miidiyaatittu hayyamaan ala suuraa namaa maxxansuun hin danda'amu. Osoo biyya seerri keessa jiru keessa jiraatanii biyyoota gurguddaa akka Awurooppaatii fi Ameerikaa kana keessatti kassasuu dandeessa nama wayii jechaadha. Olola namarratti oofaatii miti suuraa namaa maxxansuun hin danda'amu. Heeyyama abbaa saniitiin alatti. Unkaan arrabaa fi miti faaruuf iyyuu jecha yoo abbaan barbaade malee. Walumaa galatti wanta jechuu barbaadu tokkoffaa yoo nama qeeqan goroggortanii akka namni afaanii waa dubbatu afaanii nama hin fuudhinaa. Warri kaleessa gootota Oromoo, hayyoota Oromoo, beekaa Oromoo qoqqoodanii chirichaaroodhaan ganda gandatti galchan har'ammoo oofanii ustaazota Oromoo illee ganda gandatti galchuuf. Maaliif yoo namni dhugaa dubbatillee sheeka ganda sanii, maalii ganda sanii, ebaluu ganda sanii jechuudhaaf jechaadha. Wanti kun sirriidhaa miti. Sirriidhaa miti. Dursanii daandii dhala wal baasuu irra waan jedhu abbaan ofii isaatii itti gaafatamummaa fudhatuu qabu. Waan nama qeequsan eenyuun qeeqaaraa fi maaliif qeeqaaraa dursee beekuu qabu. Yoo qeequllee nama shabaaba akka kennaa kana waan fedhu jedhuu ni danda'a. Arrabsuu danda'a. Maaliyyuu jedhu irraa turuu danda'a. Dhugaa hardoftuu takkaa irraa dubbadhu. Sheeka maalii kana dura akka inni dhufeen badima xixiqqoo inni dalagu ka gorsanii sirreessuu danda'an dhidhiibanii olola irratti oofanii ajandaa garagaraa irra godhanii xiqqaa guddaan dhiiraa dubartiin beekaa wallaalaan irratti duulanii akka inni sadarkaa sirba sirbuu gahu akka inni sadarkaa kaabaa bira dhaabatee sirba banatu gahu ka godhe warruma har'a shee ustaaz Riyaadii nyaatuuf ilkaan qarbataa jiru kanadha. Kaleessa nama san dogongorsiisanii daangaa baasaniiran. Har'a ammoo taraan ustaaz Riyaadiin ta'uu danda'a. Garuu sadarkaa sana akka gahu namni illee walitti ilaaluu dhabuu danda'a. Walaa qusannu, walaa hambifannu. Kaleessa isa san ololaan illee haa ta'u badii isaatiin illee dhidhiibdanii bakka geessitan wal beeyna ni beeytan isinillee. Har'a ammoo ustaaza kabajamaa guddaa kana afoo dhaabannee akkuma feene suuraa isaanii maxxansinee irraa caffarroo jettan garuu sadarkaan taanetti wal geessine. Ammallee isa dabalataa giifti kaleessa ustaazonni garagaraa yoo dhufan nu hunduu kennaafii turre. Abu Musaabii kennaa turre. Ustaaz Raayyaa kennaa turre. Abu Yahyaa kennaa turre. Ustaaz Riyaadii kennaa turre. Jarreen kunniin dhugaa dubbatuuf warra akka keenya giifti namni kenneef baafatee itti fayyadamuu miti. Tarii akka itti baafatanuu beekuu dhabuu danda'an. Osoo beekaniyyuu warra itti hajamuu hin dandeenye. Maallaqni kun achi keessa ta'a. Tiktokii isaanii keessa ta'a. Yoo baasanii gaafa namni tapha qabu namaaf kennan wanti kun waan ofii dalaganii fidanii miti. Duraa namatu kenneefi deebisanii yoo namaa kennan maal rakkoo qaba. Hin beeyta jennaan qaallittiin kitaaba sheekaa miccite jedhan. Namni kenna hin beeka jedhee kakaleessa suuraa shabaabaa ofii wal gaggaragalchaa turan hanqatee har'a immoo fixxidhanii ustaazota illee mataa irra ba'uu jalqaban. Ammoo dhugaa takka isinirraa goolaba dhiifama dheeresse. Ustaaz Riyaad Gammadaa ustaaza namatti hin boonne ka nama xiqqeessine ka hamilee namaa hin cabsine ka dhiira dubartiin jenne even Oromoo Amaara jedhee nama sabummaan illee nama gargar hin qoonnedha. Abbaa beetan mataa irra baatanii akka beetan ta'uu dandeessan. Garuu ustaaz Riyaadiin keessattuu namni kun nama umriin illee nu oliiti. Kaleessa Abu Musaabiin fa'aa yoo arrabsitan, Abu Mu'aazii fa'aa yoo arrabsitan, shabaaba jettanii yookiin ustaazota shabaaba waan ta'eef akka beetan irra caffaruu dandeessan. Garuu wallaahi billaahi ustaaz Riyaadiin dhufnaan namoota hedduutu ija keessa wallaala. Lammaffaa summii gandummaa namni miidiyaa kanarra baay'atee gaafa sheeka naannoo isaatii dhufe kennan wayii giifti goobas nama gaarii maashaallah jedhu. Gaafa sheekni ammoo dhaqee namaa kennu ammoo agandummatti jijjiiree sheeka warra ibaluu jechuuf sheeka kabajamaa fuudhee Itoophiyummaa irraallee fuudhee Oromummaa irraallee fuudhee ganda wayiitti galchuudhaaf ajandaa fidanii godhan. Eessaa akka jalqabuu fi eessatti akka dhaabatu qarummaa akkanaatiif abshaalummaa akkanaa kana bareechinee walirratti beekna dursinee. Kanaaf warroonni ajandaa kana eegaltan akka eegaltaniin afaan keessan cufadhaa bakka jirutti dhaabaa. Sheekni yoo dogongore sheeka beekaa akka isaaniitu jira itti himan. Giiftii fudhatulleen giiftii kennulleen ustaaz Riyaadiin beekan goola beera.
Kami midhaan gadda galgala. Ustaazee balutu liivirra jira carraa taraa takka irraa bahi leenca kenni bikootee koomentii kuma tokko ol na kartaa dadhabee koomentii kun. Sigalee carrishaallo. Ilmi irraa kiyya fayyadamee booda beera. Kanaafi ila waan akkanaa kana miidiyaa kanarra waliin turre waan ta'eef shira isin tattan olola isin ittiin deemtan eenyuun akka daangaa baasuu fi eenyurratti akka duula banuuf deemtan bareechinee wal beekna waan ta'eef warroonni waan kana eegaltan bakkuma jirtanitti dhaaba. Nuti ustaazni Oromoo kamuu nuu qixa yoo balleessallee akka beekaa gorfatanii gorfanna malee akka keessan suuraa laxafnee asirraa hin cachisnu. Adaba godhaa of kabajaa isin hin jalaa galatoomaa.